السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبولينتي يا نمل ممان كي إثيوبيا تاتي ولا تجري أمارة سومالي مالي غامبيلا سيداما وسنجن أورومو وسنجن يا أبولينتي الربائنتي بائنا نجولي أوروموتي هاتا أمالي ونكون لمما لمي إثيوبيا هندا لما إلى الله تودا يا أبولينتي يا لمي لي إثيوبيا keessattuu yaa sheekota yaa qeesii yaa isa biyya keessa jirtu mootummaa nuu kadhadhaa rabbii keessanii jedha mootummaa nuu kadhadhaa jalajjigaa nuu kadhadhaa lubbuu nama tokkootii miti lubbuu nama lamaatii miti dheengadda mucaa daa'ima bolla keessa kufeef addunyaan tun hundi sochootee viidiyoo yeroo takkatti waraabbamu nama miiliyoona meeqatu laalaa ture nama meeqatu irra hirmaate lubbuu mucaa tokkochaa oolchuuf lubbuu daa'ima tokkochaa oolchuuf nu hadha warri uummanni Itoophiyaa lubbuu nama 115 olii akkamitti mootummaan irraan dubban akkamiin mootummaan hin birmanneef akkamiin lammiin Itoophiyaa guutuun hin birmanneef yaa obboleessa kiyya yaa obboleettiiti yaa isa sheekaa yaa isa beekaa mootummaa nuu kadhadhaa warri biyya jirtan mootummaa jalajjigaa nuu kadhadhaa ijoollee san lubbuu isaanii baasuu qabdu ijoolleen sun achi nuu bahuu qaba ijoollee saniif nuu birmadha birmannaa biyyaattu barbaachisa namummaa barbaachisa quuqama qabaachuu si barbaachisa yaa warri biyya jirtan mootummaa nuu kadhadhaa warri biyya jirtan warri sheekaa warri beekaa warri qeesii abbootiin gadaa rabbii jedhaa mootummaa nuu kadhadhaa ijoollee tanaaf furmaata nuu haa godhu ijoolleen teenna haala duraan jiran keessa hin jiran amma haalli duraan keessa jiran irra itti hammaatee jira sababbiin isaan viidiyoo adda addaa waraabanii sagaleedhaan bilbilaan sooshaal miidiyaa adda addaa irratti sagalee kennaniif mootummaan Saudi Arabiyaa akkuma beekamu ummanni Arabaa kun gurra barbaada biyyiti akkana lammii akkana goote jechuu waan hin barbaanneef dho'isanii telefoonni akkan seenneef godhanii haala isaan hin beekamneen haala isaan hin beekneen ijoolleen telefoona seensifatanii akkasitti sagalee isaanii miidhama isaanii nama achi keessa miidhamaa jiru sagalee viidiyoo waraabanii namaa erguu turan osoo mootummaan quban qabne akka sagaleen isaanii baate akka viidiyoon isaanii waraabamtee ala baate mootummaan amma beekuun namoota hedduu poolisoota adda addaa achirraa jijjiiruu jiran jedhan poolisoota achirraa jijjiiruu jiran ijoollee achi waa namaa geessitu ijoollee geessitu feestaala ijoollee achi feestaala geessituuf ijoollee waan adda addaa kaartoona geessituuf ijoollee baangaalii uumama kan achirraa oofu jiran jedhan qabu jiran jedhan poolis achirraa jijjiiruu jiran jedhan ijoollee mana hidhaa keessa jirtu tumu jiran jedhan awaantu haalli duraanii haalli duraatiif haalli ammaa garagara ijoollee tumu jiran ka nyaatan qabne ka dhuyddoon qabne ka qorri isaan achi keessa miidhu ka dhibee miidhamaa jiran poolisiin achirratti tumu jira shortaan tumu jirti ijoollee teen shortaan ijoollee teen tumu jirti amma saatii amma telefoona akka jiruun fattashanii sagalee amma obboleettiin teenna takka dhiyeennaan rabbi jazaa isii haa kafalu obboleettiin teenna takka dhiyeennaan hordofuun ijoollee yeroo hunda jala buutee ganamaa galgala ka hordoftu biyya Saudi Arabiyaa irraa obboleettiin teenya takka rabbi jazaa isii haa kafalu sagalee isaanii waraabdee nu ergitee jirti rabbi isii irraa haa jaalatu wallaahi jala buutee yeroo hunda hordofu jirti haala isaan itti keessa jiran isiin hubattee jirti hadha guyyaa fakkeenyaaf hadha guyyaa kaleessaa jum'aa kaleessaa jecha haala itti jiran isiin ijoollee bilbiltee akkamitti akka jiran maalirra akka jiran akka isaan ijoollee fattashaa jiran fattashanii waan takka irratti nan bif uffata irraa yaasu jiran feestaala irraa yaasu jiran telefoona hunda irraa fudhachuu jiran telefoonaa miti hatta bakka telefoona shaanii yaani chaarjara irratti kaayatan irraa balleessu jiran mana hidhaa keessa akka telefoona wannan jedhe ijoollee rakkoo hamaa keessa jiran kanaaf yaa obboleeyyan kiyya rabbi jedha viidiyoo nami hirmaannaa godhaa jiru nami sagalee ijoollee teennaaf ta'aa jiru argitan yan teessan irraa sagalee ta'uu dhabuu keessaniif rabbi irraa isin gaafata nama viidiyoo hojjetee nama yookiin viidiyoo ijoollee tanaaf sagalee nama ijoollee tanaaf sagalee ta'aa hirmaachuu dadhabde yoo sagalee ta'uufii dadhabde viidiyoo namni hojjete sheer godhuu dadhabda ati namummaan keessi keessa du'u jechaa bar namooma qabaachuu dhabuu keetii bar
ati dhala namaa taatee namaaf hin yaaddu akka ilma namaatitti yaaddu bayi sagalee ta'iif lammii keeti dhiiga keeti foon keeti bayi sagalee ta'iif abbee kan jedhiin aan ufin tuuliin ajantaa nama xixiqqoo nama gadaantu yaada gadaanaa yaada xiqqaa qabuu laaltee ka dhimma ijoollee teennaa dhumma lubbuuti ijoollee teennaa irratti taphachuu barbaadu ajandaa akkasiin oofina ajandaa akkasii dhiisa ajandaa siyaasaa nurraa dhiisa dhimmi nuti amma jirru irra jirru dhimma siyaasaatii miti dhimma amantiitii miti amantii wal qooduun barbaachisu siyaasaa wal qooduun barbaachisu gandaa wal qooduun barbaachisu lammummaa wal qooduun gosaa wal qooduun barbaachisu kun dhimma lubbuuti dhimma ijoollee teennaa irratti namni hundi Itoophiyaan hundi namni lammii Itoophiyaa ta'e hundi tokkoomee tokko ta'ee sagalee ijoollee teennaa ta'ee ijoollee teennaa biyya galfachuu laazima ijoollee teennaa biyya galfachuu qabna haalli duraan keessa jiraniif haalli amma keessa jiran garagara wal adda ijoollee shamarranii asiin dura sagalee isaanii dhagaan turre dhagaan jiru hin tumaaran jedhan ijoollee shamarranii inni ijoollee shamarranii keessaa nama dhiitanii yookiin ulfa isiin gara baatte gara bahee jiran rakkoo shamarran teennaa achi keessa irra gahaa jiru rakkoo obboleeyyan teennaa achi irra gahaa jiru quban qabnu ka duraan irra ammoo cimee jira amma ka duraan irra hammaatee jira akka duraatitti hin jiru amma yaa Oromooti yaa Itoophiyaanota dhimma kana xiqqeessitanii ilaalina dhimma kana xiqqeessitanii ilaalina sagalee namni yoo viidiyoo takka hojjetu ilaaltanii haala salphaa biran tarinaa dhimmi kun dhimma lubbuuti akkamitti xiqqeessitanii ilaaltan ijoolleen teen achi keessa du'uurra achi dhumuurra waan barbaachisu hunda itti fixannee biyya keenya gallee mootummaa yoo barbaade galchee biyyatti haa fixu biyya isaanii irratti haa du'an biyya san keessatti wallaahi afannaan takka hin jirre ka nyaanni iddoon hin jirre dhagaa irra qabbana san irra jiraatanii waggaa tokkoof walakkaa ol nama tokkoo miti nama lamaa miti nama 100,000 ol wallaahi Itoophiyaan maanuu lammummaan Itoophiyaatu biyyumattuu waa hafanii nama jechisiisa ka biyya san jiru mana hidhaa jiru malee nami tokkochi akkam namarraa dubbatu dhabne kanaaf yaa obboleeyyan kiyya rabbii keessan sodaadhaa viidiyoo namni hojjete sheer godhaa an kiyya sheer naa godhaa jedhaan jiru an dhimmanarraa barbaachisu waan na dhagahame namummaa na dhagahame dubbachuu jira malee viidiyoo kiyya sheer naa godhaa jechuutti hin jiru garuu nama ijoollee tanaaf sagalee ta'aa jiru viidiyoo isaa sheer godhaa addunyaan haa argitu nami haa argu irratti haa hirmaatu ka sammuun namummaan isa keessa duute haa bahee ijoollee teennaaf sagalee ta'u haa argeessa an eessa jiraa ofiin jedhu ufaa yaadatu kanaafuu bakka jirtaniin dagatinaa ijoollee teenna namni haalli isinii mijatee bilbilaan dubbisuu dandeettan bilbilli amma kana booda bilbilillee waan jiru natti hin fakkaatu ijoollee teenna yoo bilbilli irraa guuramee bakki chaarjii itti godhatan irraa cufamee haalli hundi itti cufamee isaan dubbachuu dhaban sagalee isaanii dhabne jijjiirama jira jennee irraa cadhisuu hin qabnu jijjiiramatu argame jijjiirama dhufee jennee irraa cadhisuu hin qabnu akka sagalee taanu kana uf duuba deebi'uu hin qabnu kanaafuu mee sagalee obboleettiin teena rabbi jazaa isii haa kafalu ijoollee san irraa nu waraabde mee dhaggeeffadhaa sagalee kana mee dhaggeeffadhaa maal akka jedhan imimmaan qabachuu hin dandeettu wallaahi imimmaan qabachuu hin dandeettu garaa maaltu si danda'a yaa obboleessa kiyya yaa obboleettiiti rabbi keessanii jedha viidiyoolee sheer namaa godha ijoollee teennaaf illee sagalee ta'a hin muginaa bayaa ijoollee teennarraa dubbadhaa hin muginaa lubbuu namaati wanni irra jiru lubbuu namaati lubbuu namaa tana irratti ammoo rabbiin irraa nu gaafata rabbiin irraa isin gaafata rabbiin akka irraa nu gaafan waan gama keenyaan nurraa eeggamu haa baanu waan gama keenyaan nurraa eeggamu haga dandeenyuun haa iyyinuu haa u'uu jennuu cal'iftanii marattanii irra hin ciisina hadaraa isinitti haa ta'u keessattuu yaa ilmaan Oromoo keessattuu yaa ilmaan Oromoo hadaraa isin irratti haa ta'u isiniin jedha sagalee ijoollee teennaa tana mee haga dhumaa hin hiifatina haga dhumaa dhaggeeffadhaa yoo waan dhaggeeffatin waa iyyuu hubachuu hin dandeettu dhaggeeffadhu sagalee nama kamiinuu haa ta'u dhaggeeffadhu sagalee nama duraan siyaasaaf jettee wal qoodduu gandaa wal qoodduutu haa ta'u nama ijoollee tanaaf sagalee ta'u yoo taate dhaggeeffadhu biran tariin
kana isiniin jedha sagalee ijoollee tanaa mee isin hundinuu dhaggeeffadha biran tarina dhaggeeffadha sheer godha namaan gaha nami hundinuu itti hirmaatu salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mee sagalee kana dhaggeeffadha achi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee mana hidhaatti dhaamsa qaba inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولك عليك يا رجل تقول لي تقدروا. أنا من إذا تدربي أكيد أنا كارج كبرى ولا جرا. الدين هم ترى لما تقولي نسيت كابتا يرني هذا حاليا فتشني ميشاد يسني ديمني. أربعة دجاري وان تكاد بلاتا ملكي تجوالا كارتوني جوالا وان تكاد إدارة كذا رأس بقيتي كل بقولوا فتشني ديمني. أنا أبغى شغلين دي تنتقابل إذا كان أبغى شغلين دي تنتقابل والله شغلين دي شغلين دي تنتقابل حتى شغلين يسوي كيفني كذا يسوي هم تدري ما يرام ما كتير با سالاني إنني كاربوني وام برابور نيا منام دوكت جدين من دعوة برادن يروم كبنا بلادن دا خنرة مفيفة أقوام كثير هذا كسجلين وتيا ومن يكثر مراتب في بكمرة ديمسه جوال پورا يرتي جولے وقتدار هر قطعات جران ورا غيرهم برو دوريتان جولے بريين کے نگر براج رنگو دندا كنافو درا کے سگلين وتيا او سگلين کے نتبجني جت اكن نغت جرا وكشانا بتا جرني جوالا كجرو پورا جرني وان تكن مجلت نمتني شو والله شو رابورني تكتي نم فكامر رقم من شو لفاجت تكتي نم نوان تي فدرا کے سگلين وتو كتي في وجل عشر قراتي وان دي قلين ساوي تنجو ملي سگلين سے ناکم سجيباتے من قرا ورقرا جالسو قرا وفي تجي جنتين ونواد سبتا يرني أنا أقول دراجة سبعين وتاع جدا جوال تكتين بشارنا تكتين تكابو تكراسات وكتين ثم كاسارة سبادة أنا أقول بوريستان بشارنا اللي ركض من جوال سبادة كابو تكتين أنا أقول إن شاء الله دعائي نقول أتي أقدم بيتني وجل أشير كراسي سبعين وتاع جدا ربو كبرتنا والله ربو رفام كافي نسيب بتوفاجم بتنجي نسيباده أنا منيمو ربو وفدي ورابو إن شاء الله دعائي نقول أقرب بتركي سنباشي guru yokkain manama da dinkin da karab bita skenne sagaleen udaa nima do dila dinere jetan ketan dikamu tazu Tini gaafis irraa qabu manni cabsaa jiran suni mana eenyuti yani kaama ati keessa turtu kana moo kilaasii biraa keessa waa'ee isa irraa waan beektu qabda mat warri mana hidhaa jiru mana cabsaa jira san irraa waan beektu qabda wallahi mulu bakka tujara nama mulu guutu da mukarene nuji mufatashani idan jide turemi ayyo arqamu tumani nujum ma salani umman digachi de kadano zeni ni tije mata nurti lalla atajani subhanallah ini de jani o zeni tena ma aka hunde akani muja arbodi kana mun jirani ya zeni bangal kala se jor ki usul wani kakanam relation kale ke ni kakanam wanda ta kama balata mane wallahi wanda ta rike wannan lalle shamu gurani sababa waan dubbanne ha sababa hin dubbanne sababa guuraa jiraniif anarratti tuma ajaa'iba kana nama tumaatti fakkaata wallahi waan takka namni jawaalamu bakka silaatuna shaana mansan dhufanii silima fidatanii masalaalii fidanii qoranii fidanii dabarsan jechuudha bakka jawaalli duudame jawaalli dammoo tattaalamaa nafsillee bashaafa tanaa bakka jiru jechuudha rabbi sinaatii suusin of eegaa hundaafuyyuu inshallah ummanni keessan illee siin dhagee jira sagaleen wallahi sagaleen teessuma nama uummattii geesse yookiin boriisaa yoo toora irraa nu dhaban furmaatanitti beelanii akka hin jennee adaraa keessan akka nu dhaan jennee atillee boonti takkaayyuu isaan jirtu bakka maaratti ijoollee akkatti irraa fuudhan jedheetii nama beeku tole inshallah amma gurup irratti waraabaa jira waan ta'eef obboleeyyan kan keessa galii hitaa jiranii wanti dhaammattoo jiraattu inshallah والله رقم جرا كسري مراتي من سياي من ملال نما أبوتم وما من حلول تيرلا
جنو يا ماما تبي والله وانت بتنجر وانت تكلم ومتك لما حتى نجي مرة يا أخي جدا مرة يا يوجرون جرات وما دخل نقول كان اللي رب جزاء جرا من أقر سيدا هو تلا خدوم بتاعتهم أمثلهم وقرأت تديوك السيرة تدخل ولا غيرها أروح كذا نقول نير دي هم كانت جوين من ما وانجرا فقط ilmi nama yero kapana kana balada kana rati kawan kawan rai wala usba dalil kam ka karton में तकती दुरानु karton kana birri dija birri saddama milalle bangali ke jimme se bata to sama balbal ni dole ne zenu nan da fi wala no zenu nan da fi wala bangali ati ko dirra summeni binne jaddu kide or tere de ya to tin sa kanya na se tarfa amma bangali to alte sab التغني جبني لا لك أقوم ويا كتيجا سني بنام كاربن بكذا تقولون تاني بتقول مرونو رابورن تقول تناي بانغا إذا شامي ده تكتي بكلمان يبدأ كوشن تمان بس أنتو شامي يبان بدي أكذا أنا نو بدني ويش هاتي تمن جيرانا كنونيا ني أجل تاني كني كذي كذي لين ورك أقولن يكذي ناقول والله حال حمد تجرا رب إن شاء الله كيسان واباس دعائي نوغدا والله رب أمين تنافق كان نجي تنكان أغرر تارجينا ملي في تجرا غنماتنا أجاجرا جوالا تيخلينا رقم تدني تولي شباب ربي سوالي ناجراتو أبصرا ججبات أو ججبيسا إن شاء الله أمني وان سنين تدعي ججابة بيتو بي أيه وقتني تولي تغلين وسوى دران تغتنا بوارك نسو مليو رقم إتا خلي جوالا نرسي قبطين فتني yo rakam ita agate inda wala fi inda da wala ti tuima tole shi grupi kesan jira me yo dhageeffatee fi si marakkoon qabu abshira inshallah rabbi si waliin ajiraatu ayye shi dhageeffina jiraatu ayye tole shi rabbi si waliin ajiraatu jajjabaadhu inshallah obboleen hankelee sagalee dhageeffataa jira waan ta'eef ayye sagaleen deedalee rokan jira rokatu jira waan motola ne kala amarra sagalee waan ittiin mulle waan dirratti fakkaatu tole inshallah jawala maadillee fuudhii waan takkanam bitne guddaa fudhatanii taayib siimii malee deebisaati akkuma duraa siimii keessan baafadhaati isin waan rabbi isinii laaffiseen jajjabaadhaa sagalee isin ta'u irraa duubatti hin deebinu ayoo kattaatee nookiyaa kalee malee hin gadda fudhatan keessaa baase kiisiidha jirti naaf deebiisa boorsaa keessa tole ammallee ammallee jabaadhu jajjabaadha rabbii keessanitti illee sunii yadhaatanii yadha obboleeyyan keessan immoo isiniin dagatanii isin bira jiranii sagalee keessanillee dhageeffatanii jiranii warreen dhageeffatan illee inshallah bifa jijjiirratee akka dhageeffatan akka wal dhageessan isinii taasisaa jajjabaadha. Gaajaatiin illee takka sagalee biyyaa dhageessifatee deemuu dhaabatu baatee biyya dhageessifatu deemaa raayyaa dhageessifate. Tole shi nagaatti rabbi si waliin haa jiraatu jajjabaadha. Yoo carraa argatte naadan walii sin jedhan inshallah waan argeettan. Imao bakin jadi zaman di terkenal. Urut tadi jadi gidara, rabu tadi mulu bisa. Kana cing gidara dia sangat terbalik juga terus. Rabbin faraja sini fidan inshallah sira. Rakinna boda bakna tijra. Umar Rabbi mesti gidara sini lagi dengan lain Umar. Tole baba ki rabbin si wajjina jiraatu absiri jajjabaa dhufta jabeessi inshallah faraja rabbiin fida waan rabbiin buuse rabbumatu yoo harkaa qaba. Obboleen kelee si dhagaanii jiranii wal si dhageessisanii mubaarakilleen sagalee hanqee akka dhaga'u abdii qaba jajjabaa dhufan jira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Mana ida lakkoofsa manaa eessa jirta man tariiqa garjee lakkoofsa 26 lakkoofsa 26 طيب طريقة كارجي لكم سجل مجال شو دمان هدا طيب ايش ربي سوالي ناجرات بابا كيا سيدا غني جراني ججبات دو ربي سوالي ناجرات تومري سادة رسو والله يا جولي وكتساقا غير ركر كترودان الفاتح جوالا دي سنتو يفتح كشهيد كفك أول سنين باتن هدي ممت بياتو كتر من نمال اللالو بكبوتي سنين جمهورم كانوات تبيبتي كينا مكيس زمنو قليتي كانوا فتشتي كانوا بكبوتي الحمد لله جنة أرق وزونية الله جمعة صلاتي فوقتي دكتور مدين تلسيني واني دكا واني امتن انجرو وان قبل انقرار راقاتا وانا كاوكالا سلسيني يو قباتن دكا ياشا وانا دكا واني تيزن تقنجر واني تيزن سيكارا وان سلامو سامونا واني تقواني تيزن انجرو بشانين دارت غفورا
akka waan mana haarawaa nama hojjeteetti galuu kanatti leessanii haranii deeman. Sa'aatii meeqarraa kaastanii hagammaa akkas ta'aa jirtarree isinam? Laal akka sa'aatii zuurii sanaannen asirraan wajji yaada. Asirraa jarri isin biraa yaate isin asirraa kaatanii hagammaa muka ifa banaa jiruu fi badhaadhuma qorrarra jirtanii jechuudha. Namni tokko gagachiisan jiru akkana duwidha. Maal gagachiisan namni akkatti dhaabate. Yaa ilaahi rabbi sabri isin haa kennu inshallah jajjabaadhaa. Toilee kana si gaafachuu si deebisee inshallah jarri illee waliin gahe telefoona waliin haa ga'anii. Rabbi isin biraa jiraatu inshallah uummanni illee dhagee jira. Qeerroon biyya keessa illee as keessa jira waan ta'eef guruup irratti sagalee kan kee waraabee jira. Jajjabaadhu hin jedha. Abshir sagaleen isin irraa hin ciccu akka duraanii hin gowwoomnu jechaa jiranii miidiyoonni garaagaraa illee hirmaannaa cimarra jira waan ta'eef. Amma wanti isaan akkana gochanii jiraniif sagalee mateen tana dhiisuuf malee. Hin dhokattu amma baatee jirti abshiraa isiniin jenna inshallah obboleen kan keessa sagalee dhagaanii jiranii yaa. Rabbi sirraa sallisanii. Jiraatu abbaan jawaalaa wallahi narra dhaabataa jira. Shaattii wanti fakkiin jiru namni hunduu garuma sagalee dabarfatu deemaa jira. Tolee nagaatti turtii gaarii si'a ta'u. Hundaanuu salaama jedhiin obboleen kan keetiin.